islaamummaa ruuhiitiyaa oromummaa handiigahiyaa addan baasuu hanga jiruutiyaa. dhagahii dhagahuun siif bareeda atiin kun yoo taate. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماعة ركفوني هردودا في كبجمتودا أشوتو جرتو نجاكي سني بجراتني أنا جرسنين جرا بليان كان كوكا قالي في كجاري بكم جرتني تنجا فامني ردي سني وجن هاجراتو سنين جدا هردوستو تكيا جرتو نجا كبدو كم جريني مال فكات الحمد لله أنا براون تندو غاري سنين جدا warroonni ashootuu biif maatii hin taane gara ashootuu biitti maatii ta'uun dabalamaa kawantii na barreessa. Isiniif deebisaa isiniin jechuutiin barbaada obboloota kan koo qaqqaalee fi gaggaarii. Nakkasi har'a shoon akkamitti viidiyoo baate jechuu keessa waan hin oolle har'a alhamdulillah. Faaruun kan rabbii ta'u akkuma ta'ettu kunoo baay'eetiin jira jechuudha. Akkamitti baate yookaan jettan taatanii har'a naaf darbe jechuudha. Galanni kan rabbii ta'u. Isiniin jedha obboloota kan koo. Jalqaba irratti rabbiin faarsuun, rabbiin galata galfachuun rakkoo fi bal'oo keessatti ni barbaachisa jechuudha. Kanaafuu jennaan anillee akkasumatti rabbii kiyyaa jalqaba irratti galata isa gashadha. Sababiin isaa bal'oo fillinaa wajjin ta'ee rakkoo illee wajjin ta'ee kan keessa waa hunda keessa naa wajjin jiraatee na dabarsu isa waan ta'eef waa hunda keessatti rabbii kiyya galata gasha jechuudha. Akkas isiniin jedha obboleeyyan kiyya qaqqaalee fi gaggaarii. Warroonni immoo na bira dhaabbattanii na jajjabeessaa jirtan garbachuuf guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas warroonni maatii naaf hin taane maatii naaf ta'a gara maatii kootiitti dabalamaa isiniin jechuu barbaada obboloota kan koo. Baay'een jaalladha baay'een kabaja uummata Oromoo bakkuma jirtanitti kan biyya keessaa fi biyya alaa jirtanu nagaa fi amanni rabbii si waliin haa jiraatu isiniin jedha. Biyya keenyaaf rabbi nagaa haa buusu, rabbi araaraa haa buusu. Jecha kana jechuu hin dagatina. Yoo teessanillee yoo kaatanillee isinirra beekumsa qabaadhe miti obboloota kan koo. Haaluma keessa jirtan keessatti jechuudha. Yaa rabbi biyya keenyaaf nagaa buusi jedha. Sababiin isaa akka biyya keenyatti jirtu ni argitu. Callisuuf nama callisiisuu, dubbachuuf nama dubbachiisuu obboloota kan koo. Bakka itti jennu dhabnee rabbitti hooyyanne immoo rabbiin hunda jaraayyuu rabbiin akka inni caalu ni beekna jechuudha. Warroonni amantaa garagaraa amantanis ta'e warroonni musliimaatis rabbiin akka waa hunda caalu ni beektu jechuudha. Warroota qumaara uummata keenya irratti taphataa jiran jechuudha. Wallolu dhiisanii uummata keenya irratti qumaara taphataa jiranu rabbiin jara hundayyuu ni caala jechuudha. An akka kanatti namana. Kanaaf rabbiin jara haqa jeelchuu. Jarri gamanaallee walajjeesan gamasiillee walajjeesan obboleeyyan keenya garaatu nu gubataa obboloota kan koo dhugaan sinii imaan jechuudha. Darbee immoo kan caalaa na gubee jechuudha. Wallaahi hirriba kan nu dhugummoo yoo jiraate jara caala uummata kiyya ko'aasii jarri irratti taphatanu ko'aasii asii fachi rurrukutanu jechuudha. Akka ko'aasii jaratu na guba. Kana fakkaata jechuudha. Wanta isiniin jedheef yaa rabbi biyya keenyaaf nagaa buusi, yaa rabbi araarama obboleeyyan keenya kana keessatti buusi jettanii jecha kana dagatinaa isiniin jechuu barbaadeetanii akkas isiniin jedha obboloota kan koo qaqqaalee fi gaggaarii. Mata dureen an qabadhee dhufee kana miti kadhannaa hin keessa seene kana isiniin jedha. Yaani wanti jireenya namaa keessatti kan nama gammachiisu yoo biyya ofii nagaa qabaattedha. Biyya ofii jechuun boqonnaa sammuuti. Yaa obboleeyyan kan koo ni beektu keessan wallaahi yoo nyaanne yoo dhunne nutti hin goru jechuudha. Yaada biyya keenyaati rakkoo biyya keenyaati jechuudha. Kanaaf keessa kutee naan kutee dhiifama naaf godhaa isiniin jecha. Mata dureen kiyya dhiifama isin gaafachuu dhufe jechuudha. Yeroo kana keessatti haalli jireenya biyya keenyaas ta'e biyya namaatis wanti hundiyyuu ulfaataadha jechuudha obboloota kan koo. Kanaafuu jennaan haalli jireenyaa kun hin beekamu jechuudha. Isiniif galee namni rafnee hirribaa ka'uu keenya beekna malee hooluu keenya hin beeknu jechuudha. Isiniif galee kanaafuu jennaan dhiifama isin gaafachuu barbaadeetanii jechuudha.
akka tasaa koomentii jalatti illee maxxansa koo irratti illee barreeffama koo irratti illee haasawaa koo irratti illee sagantaa keessan irratti illee argamuu dhiisee akka tasaa warroonni ani isin mufachiise yoo jiraate adaraa rabbii jedhaate obboleeyyan kan koo dhiifama naaf godhaa isiniin jedha maqaa rabbiitiin hunda keessanuu osoon amantaan gandaan gargar isin baase dhiifama isin gaafadhee jira jechuudha. Akka sagalee koo kana dhageessanii dhiifama naaf gootanus abdiin qaba. Sababiin dhiifama isin gaafadhaa jirus namni akkatti bahu beeka malee akkatti galu hin beeku jechuudha. Ani immoo alhamdulillah rabbil alamin bu'aa yeroo dheeraa booda akka tasaa milkaa'eetiin jira jechuudha. Gara biyyaa deemuuf jira. Kanaafuu jennaan kan ittiin deemu qilleensa wanna ta'e qilleensa irra deemama deemsi wanna ta'eef jechuudha. Lafarraa miti lafarraa waa nama mudata. Kanaafuu jennaan dhiifama akkanaaf gootanii nagaggeessitan isiniin gaafadha jechuu barbaadeetanii inshaallah yeroo gabaabaa keessatti turtii ji'a tokko yookaan torban lama ta'uu danda'a jechuudha. Hamma waa hundayyuu xumuradhee jira. Guyyaa galaa duwwaa eeggadha jechuudha inshaallah yoo eeyyama rabbii ta'e. Kanaafuu jennaan obboloota kan koo akka tasaa warroonni natti mufattanii jirtan dhiifama naaf godhaa isiniin jechuutiin barbaada. Waa dubbachuuf yoo isin jireenya keessan keessatti obboloota kan koo namni afaaniin dubbatee fammeenya keessisa hin qabu jechuudha. Yeroo baay'ee annan sardama ni beektu jechuudha. Miidiyaa kanatti irratti warri na beektan na beektu jedheetiin amana. Wallahi ani keessaa nama kamiyyuu jechuudha hammeenya hin qabuu fi hunda keessanuu isiniin jaalladha. Garuu hammeenya isiniif hin qabu jechuudha. Afaaniin immoo ni sardama jechuudha. Ni naarallee ni sardamallee jechuudha. Kanaaf akka tasaa yoon isin meetii keessa galee isinitti haasawee sagantaa kiyya irrattis ta'uu kan keessan irrattis ta'uu haaluma fedheenu akka tasaa namni natti mufattan yoo jiraattanii adaraa buleeyyan kakko dhiifama naaf godhaa isiniin jechuutiin barbaada. Darbee immoo kadhannaa keessaniin na bira dhaabbadha. Akka rabbiin nagaadhaan na galchee maatii kootti nama kee jedhu isiniin jechuu barbaada. Kun immoo dhaabsa kooti. Kadhannaan keessan na fayyada. Dhugaa dubbachuuf hiriyoota kan koo kadhannaadhaan na bira dhaabbatan hunda keessanuu galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Keessaa warri natti siqanu jechuudha rakkoo fi haalan itti jiru hunda warri akka obboleetti waliin dhaladheetti narraa qooddatan hedduu isaaniitu jiru jechuudha. Wallahi kadhannaan isaanii guyyaa muraasa keessatti rabbiin naaf qeebalee jechuudha. Ani erganii foorbii guutee ji'a 4 caalee jira jechuudha. Naannoo ji'a 5tiif adeemaa jira. Wallahi jechuudha naa dhufuu didee foormii gubbaqaa erga goonnee nuuf dhufuu didee jechuudha. Deebiiwwan tokko hin arginu jechuudha. Ganamaa fi galgala feesbuukarra oolla jechuudha jira eeguudhaaf. Siniif galee hijji kun nu dhukkubdee isiniin jedha. Laa kun na dhukkubdee isiniin jedhaan karaa hin qoostiin jedhi na dhugaa rabbii akka kolfa kootii kana ni ilaali na dhugaa isiniin jedhaa jira. Baay'ee tokko dhiphadhe jechuudha. Sababiin isaati duraani jara kanatu naan lolaa ture jechuudha. Jarri ni jaallatu dhugaa dubbachuuf anillee baay'ee jaalladha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko jara kabaja jechuudha. Garuu haa ta'u malee yeroo ka'anu nama caqaccaqu waa'ee arabootaa ni beektu. Amma muyyoo isin jaallatanii jarri al tokko bakka lafuma kanarraa isin fuudhanii isin caqaccaqu bakka sammuudhuma isin dhooftu jechuudha. Innaa ji'a tokko dura jechuudha jaratu na caqaccaqanidha sammuudhuma kana na fuudhan jechuudha. Osoo jara akkasii jiranuu Falasxeenii fi Israa'el lola jalqabde jechuudha. Isiniif galee anaan akka torban lamaa wayii wallaahi jara wajjin wal loleen dararama jechuudha bakka ni cinqama hedduu tokko cinqama jechuudha. Osoo akkasitti hin jiru Falasxeenii fi Israa'el wal loluu jalqaban jechuudha. Sana booda erga jarri wal loluu jalqabanu paartiin biyya kanaa paartiin mormituu biyya kanaa uummata Falasxiin deeggara. Jara gargaaree jechuudha. Gama kanaanii inni daangaa jararraa daangaan biyyi kun daangaa jararraa waan qabduuf jarri illee daangaarraa rukutuu jalqaban. Kanaaf jecha kalaas biyyi kun baay'ee tokko rakkoo keessa jirti jechuudha obboloota kan koo. Kanaaf jecha jarri keenya jaarsaa fi jaartii waan ta'anii fi maatii nan bira hojjetu jechuudha. Niin deemaa naan jedhan jechuudha. Wallahi isinitti himaa jira wanni kun dhugaadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko cinqamaan ture jechuudha. Sababiin isaa ani foormii kan guute naaf dhufuu dide jechuudha. Isa immoo jarri hin beekanii akkaan jara bira badee hojjedhu hin beekanii daldala biyya kanaati kan nagalche jechuudha. Waraqaa si'ana tarkaa fuudhee jedheeti fidee kan nagalche jechuudha. Bakka guyyaa tokko jechuudha waa'ee waraqaa kanaatiif sammuu kakko guyyaa tokko boqonnaa argatee hin beeku jechuudha. Sababiin isaa wanta jarri hin beekneef jechuudha. Garuu osoo jarri beekanii jedhanii homaa tokko rakkoon hin jiru jechuudha. Isiniif galee garuu kanammoo wanta jarri hin beekneef baay'ee tokkotti dhiphadhe jechuudha.
Sanaa booda waan godhu dhabe. Osoo akkasitti hin jiru jarri hin deemna gaafa naan jedhanii jedhan yaa rabbii kiyya gara kamitti gorra jedhe siifi malee nuti hin deemnaa naan jedhanii jechuudha. Jenna an ijoollee hiriyoota kootii bira deemaa jedheen jechuudha. Ani immoo erga mana kana galeeti ijoollee hiriyoota nan qaba garuu jechuudha. Ani takka boqonnaa wayii hin beeku jechuudha. Waggaa 3 mana kana hojjedhe. Waggaa 3 kana takka boqonnaa wayii hin beeku jechuudha. Yoo maallaqa maatiidhaaf erguun barbaade jaartii uummata nageessiti jechuudha. Isiniif gale. Kanaaf dhimma tokkoyyuu hin beeku jechuudha. Bakka baay'ee tokkotti dhiibbadhe. Sana booda jaarsii ijoolleen jaraa iddoo 2 jiru. Waggaa kana miti waggaa 2 kana jarri deemanii turan jechuudha. Yeroo sana ani obboleettii jaartii kiyyaa bira ture. Yeroo deeman sana ji'a 4 boqonnaa deemanii turan jechuudha. Amma immoo biyyi waan rakkoo ta'eef addeebi'uu fi hin beekamu jechuudha. Yeroon deebii isaanii. Ana na fuudhanii deemuu fi ani waraqaa hin qabu. Osoo waraqaa qabaadhee naaf hojjechiisu jechuudha. Jarri na fuudhanii deemu. Dhugaa dubbachuu jiratti warra gaariidha. Yeroo kaatu nama aarsiti malee namoota gaggaariidha jechuudha. Atoo waraqaa hin qabdu akkamitti si gannee deemnaa? Yoo ijoollee biratti immoo si ergine rakkoon sirra gahuu danda'a naan jedhan jechuudha. Akkasitti hedduu tokko dhiphadhee obboloota kan koo osoo akkasitti hin jiru gaafa cinqii keessa galee jedhu bakka 7 booda hin deemna naan jedhani jechuudha jarri. 7 booda ni deemna jedhani gaafa jarri beellamanii jedhana haayaa jedheen deemaa rakkoon qabuuti ani jedheen. Sana booda bakka sammuun koo garumatti goruun dhabe jechuudha. Biyyi kun biyya rakkoo keessa jirtu. Waan hundatu rakkoodha jechuudha bakka. Achi booda waan godhu dhabe ani immoo maatiin kan koo badee haala dalaguu hin beekani jechuudha. Ani garuu akkuma dhufeen hin badee ani guyyaa 37 hin badee jechuudha. Ji'a tokko guyyaa 7 hin badee sababiin an badeefis afaan hin beektu biyyatti hin deebisanaan jette jechuudha. Jaartiin kiyya kan biyyaa na fidde ani immoo biyyatti deebi'uu waan hin barbaanneefu akkasitti ji'a tokko guyyaa 7 jalaa badee jechuudha. Garuu ta'us garuu maatiin kan koo hin beekanu jechuudha. Amma guyyaa har'aatti iyyuu ala dalaguu kan koo badee dalaguu kan koo hin beekani jechuudha. Silaa baay'ee dhiphatu ni dhosse jechuudha. Kanaaf isan galaa jirus maatii kootti hin himne nan gala afaaniin jedhan malee akkamittiin akkan galuu yoom akkan galuu hin beekani jechuudha. Osoo akkasiin jiru bakka gahaan dhaqaa dhaqee cinqamee dararamee gaafa hin jiru. Harmee kootti hin bilbiladhe. Haadha kiyyaanii bakka biyyi kun waraanatti jalqabamee jira. Ani waraqaattiin biyya galuu hojjechiifadhaa jira. Jechuun egaa waraqaa kan jedhu kana waraqaa haaromsiifachuu seeti malee akka waraqaa hin qabne hin beektu jechuudha. Akkuma qabutti beekti isheen. Sanaa achi booda waraqaa hojjechiifachuu fi jedhee biyya galuuf waraqaa hojjechiifachuuf jira. Waraqaan kan koo ji'a 3 ol turee jira maal godha jedheen. Ani maal akka godhu wallaalee jedheeni. Biyyi rakkootti jirti kiratti bahuu hin qabu waraqaa malee immoo as keessaa bahuu hin danda'u jedheeni. Kanaaf du'aa inni kadhu jedheen haadha kiyyatti bilbilee jechuudha. Wallaahi alhamdulillah rabbil alamin haaruun kan rabbii haa ta'u. Haadha keessan kunuunfadha. Dhugaan silitti himaa haadhaa fi abbaa keessan kunuunfadha. Obboloota kan koo warri qabdani warri hin qabne immoo rabbiin kan jannataa jira haa godhu. Kadhaan haadha keessaniitiif abbaa keessanii wallaahi firee tokkollee jechuudha lafa hin buutu. Hanga firee xaafiillee yoo taate kadhaan haadhaaf abbaa ofii lafa hin buutu dhugaan sinitti maatiyani jechuudha. Kanaaf jennaani harmeen kan koo haala sumanarraa jechuudha. Jecha bakkoo sana narraa qeebalte du'aayii rumayyuu kadhaanaaf kadhatti garuu jechuudha. Sanuma irratti xiyyeeffatte waan naaf kadhattee fi turtii guyyaa 10 booda maqaan kan koo naaf bahe jechuudha. Foormiin kanaan dura guutee ji'a 4 caalee naannoo ji'a 5 guutuuf bultii xiqqoo tafe jechuudha. 5 guutuudhaaf isin gade. Kanaaf dheengadde gaafa guyyaa 2 maqaan nuu bahee ture. Wallaahi gaafa sana sarpiraayiziin ta'een siniin jedha. Gaafa sana baay'ee haaraatiin ture. Harmee keenya jarri mana hidhaati baasanii ajjeesan sana waan hin argee turee fi bakka baay'ee tokko aaraa ture jechuudha. Erga suuraa sana argee bakka sammuun koo boqonnaa hin arganne waan biyya keessaa yaada jechuudha. An callisee feesbuukii illee kan seene wallaahi peejii sana yaadadhe garagalee hin laalle jechuudha. Garuu kanaan dura qaneetti 10-15 ilaala jechuudha. Halkanii fi guyyaan hordofaa guyyaa gaafasee garuu sarpiraayizii addaan ta'e jechuudha. Maal taate yoo jettanii osoo amma yaadatiin jechuudha. Bakka ani waan hin aaraa tureefuma tokko natti hin fakkaanne jechuudha. Ganamas hin ilaalle guyyaallee kan irra seene hin ilaalle jechuudha. Galgalallee kan hin irra seene
tokkoon ilaalle TV biyya keessaa tan ciisee ilaalaa ture jechuudha waan isin ajaa'ibu. Wallaahi akbaara biyya keessa jiru ilaala jedhee TV biyya keessaatii callisee ilaalaa ture. Eeggaan hin jedhu TV sana ilaalaa oolee xumuramee yeroo inni jedhu hin bahee irraa jechuudha. Ammallee ilaalle yaadadhee irraan hin bahee. Yaani poostiin jaraana biraan ga'uu ture durumayyuu jechuudha. Poostiin jaraana biraan ga'u searchiidhaan hin ilaalaa. Bakka inni ma hin yaadanneen jechuudha guyyaa gaafas sammuun kan waa'ee sana irraanfatee jira. Akkasitti isiniin jedha obboleeyyan kan koo sapiraayizii addaan ta'ee yeroo inni akka tasa aran ilaallidha jedhee deemee yeroo inni akka tasa galgalaarra ilaalu turtii isaatii 3 ga'eera jechuudha ergaa baasanii jarri. Ani yalan jedhu bakka kanaan durumayyuu waan jarri maxxansan deemee laayikii tuqee fi bira darba. Akkuma hojii koo godhadhee jechuudha dhugaa dubbachuuf. Achi bakka yeroo inni argu hirrifadhe jechuudha gammachuu keessa bahee narrifadhe. Sana booda deemeetiin maqaa kan koo barbaaddate jechuudha akka maqaan kan koo keessa jiru. Gaafa maqaa koo argadhu subhaanallah gammachuu addaatu natti dhaga'ame isiniin jedha dhugaa rabbii akkuma waan guyyaa gaafa sanaa biyya kana keessaa bahee ittiin gammadee isiniin jedha wallaahi. Sababiin isaa haala yeroo kana biyyi kun itti jirtutu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Biyyi kun silumaa akka beekamu waggaa 4 geessee jirti jechuudha. Erga koronaan dhufeeti osoo koronaan hin dhufin ofuma jaraatii lola wal irratti bananii sana booda koronaan irratti dabalame yeroo jarri wal lolan sana doolaarri bade biyyi kun ergasii nagaa hin qabdu jechuudha isiniin galee garuu inni ammaa kun immoo biyya biraatiin waan lola jalqabaniifu kan addaati jechuudha. Inni kanaan dura ofii jaraatiif kan jarri wal lolanii hangas kana rakkoo hin qabu jechuudha. Ta'uyyuu akkuma biyya keenyaaf wal lolu ta'uyyuu immoo waliin waraananii jirri. Waan akkasitti gammachuu addaa ta'ee isiniin jedha. Wallahi sapiraayizii addaan ta'ee alhamdulillah rabbil alamin. Yaani ijoolleen keenya biyya kana keessa ijoolleen Itoophiyaawii dhugaa dubbachuuf yaani akka tilmaama kiyyaatti jechuudha. Suudiitti aanee sadarkaa lammaffaatti argamti jedheeti yaada jechuudha kun tilmaama kooti. Sababiin isaa biyya kana gatiin isaa rakkisa waan ta'eef iyyeessa waan qabneetu biyya kana dhufa. Kunuu immoo biyyi kun jechuudha. Yeroo dhufanii jedhanu kan rakkates ta'ee kan hin rakkannes mana namaa kan dalagan ijoollee muraasa jechuudha. Yeroo hedduun isaanii badaniituma dalagu. Kan akka kiyya rakkatee badus ni jira. Kan immoo quufaaf birrii dabalataa barbaachaaf badus ni jira. Irra hedduun isaanii parsantiin guddaan ijoolleen keenya biyya kana keessa kan alaa dalaganidha. Rabbiin isaan atiksu baay'ee tokko ulfaata jechuudha wallaahi. Ani yoon keessaa ba'es yaani sammuu kan koo boqonnaa hin argatu jechuudha. Maaliif lammii koota keessa jira waan ta'eef jechuudha. Garuu warri waraqaadhaan dalaganii saatii barbaadan keessaa bahuu danda'u. Tikeetii jaraa kutatanii yoo rakkoon kun itti fufa hin cima taanaan rukuttaan kun hin geggeeffama taanaan yeroo gabaabaa keessatti amma kutatanii amma keessaa bahuu danda'u. Garuu hin akka kootii kun dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko ulfaataadha jechuudha. Ijoolleen keenya immoo biyya kana keessatti parsantiin guddaan ijoollee waraqaa hin qabnedha wallaahi. Naannoo parsantii 70 oliiti. Qixalleen taanu jechuudha warra kaanii wajjin. Warri kaan parsantii 30 yoon ga'anu kan waraqaadhaan biyya kana keessa hojjetanii rabbi jarratti ibsu. Jaraafillee du'aayii godha. Anallee rabbiin akka inni na gammachiise kana akka inni yeroo gabaabaa keessatti akkeessaa na baasullee naaf kadhaa'e. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamma imbaasii deemeetiin dhufe. Imbaasii deemee kafiyyaa xumuradhee dhufe amma guyyaa galaa duwitiidha kan eeggannu jechuudha. Alhamdulillah waan akkasiiti haadhaa fi abbaa keessan kunuunfadha. Waa'ee du'aayiitiif isiniin jedhee du'aayii haati kiyya naaf kadhatte wallaahi yeroo gabaabaa keessatti naaf qeebalame. Ergaa haadha kiyyatti bilbiladhee guyyaa 10 qofa ture. Guyyaa 10 keessatti maqaan kiyya naaf bahee jechuudha. Wallaahi alhamdulillah rabbil alamin. Galanni kan rabbiiti wallaahi. Galanni kan rabbii haa ta'u warri haadhaa abbaa qabdanii haadhaa abbaa keessan kunuunfadhaan dhaamsa kiyyaadha. Isin galee wanti haadhaa fi abbaa ofii wanti fakkaatu gonkumallee hin jiru jechuudha wallaahi. Wanti haadhaa abbaa keessan isiniif fakkaatu yookaan haatiif abbaa keessan wanti isiniif caalu hin jiru jechuudha. Maallaqa yoo hangam qabaattanii oma tokko ni dhumallee jechuudha. Garuu haatiif abbaa keessan jechuun
wallahi yeroo gabaabaa keessatti rabbii kan deebii isiniif laatu jararraati jechuudha. Wallahi wanti hundiyyuu jara harka isiniif jira jechuudha. Yoo jara gammachiistanii jettan hangamuu yoo rakkattan wallahi rakkoo sana keessaa yeroo gabaabaa keessatti baatu. Ani garuu alhamdulillahi rabbil alamin hangan jiraadhe maatii kootiif jiraadhe ani ofii kootiif osoo hin taane jechuudha. Biyya namaa dhufee osoo hin taane biyyuma koo keessatti ani haadhaaf abbaa kooti biratti alhamdulillah wallahi jaraaf jiraadhe ani galanni rabbiif haa ta'u. Kanaafuu jennaan dhaamsan isiniif qabu yoo jiraate obboloota kan koo warri haadhaaf abbaa qabdan kanaan durallee yoo haadhaaf abbaa keessan hin kaddamin haadhaaf abbaa keessan kaddamadha. Rabbi umurii jaraa isinii haa dheeressu haadhaaf abbaa ofii. Ammaatus gadhoomus gaarumus abbaan abbaadha. Yoo isiniif kadhate isin qaqqabsiisa yoo isinitti kadhate illee isin qaqqabsiisa. Haatii fi abbaan keessan jechuudha. Isiniif gale kanaafuu jennaan hanga dandeessanitti jara gammachiisuu yaada. Hanga dandeessanitti jaraaf khayrii oola jaratti toltu oola yoo jaratti toltu ooltanii jetta wallahi jannanni illee jara bira jira. Jannanni addunyaallee kan akiraallee jara bira jechuudha kan jiru. Isiniif gale kanaafi rabbiin illee inshaallah yeroo gabaabaa keessatti akkatti na deebisee qaamaan illee maatii koo argee akkan kaddamadhu rabbiin kadhadha. Inshaallah isinillee rabbiin naaf kadha. Carraa maallaqa qofaan maatii ofii kaddamuuni hangas kana faayidaa hin qabu jechuudha. Isiniif gale maallaqni yeroof jara gammachiisuu danda'a. Garuu isin hin gammachiisu. An akka kootti maallaqa kennee maatii koo gammachiisa. Garuu kan maallaqa jaraaf kennurra caalaa jechuudha. Wallahi yeroon hin bira jiraadhe maaltu siif ta'a haadha kiyya maaltu siif ta'a abbaa kiyya yeroo jedhu sana natti tola jechuudha. Isiniif gale qaamaan biratti argamee wanta jara rakkisuu fi wanta jaratti dhiphisu. Dhiphina jaraatiif gammachuu jara yoon argee ija kootiin irraa qooddadhe kan natti na gammachiisu jechuudha. Obbolaa kan koo bira jiranullee wallahi nama nuufan jechuudha. Garuu jarris jarumarraa dhalatanii jarayyuu ittiin amanu jechuudha. Maaliif waan jarri akka kiyyatti yaadan yookaan wantan godhuu sana waan jarri godhaniif natti hin fakkaatu jechuudha. Garuu dubbiin akka kanaa miti jarrillee akkuma kiyyatti yaaduuf. Maaliif yaada jechuudha. Inni kun isiniif gale yaada sammuu namaati malee yaada sammuu kootiiti malee. Jarris oona anaa walitti yaaduu danda'u jarrillee garuu ani natti fakkaatu jechuudha dhugaan isinitti hima. Kanaafuu jennaan maallaqaan hangamillee yoo haadhaaf abbaa keessanii kan gargaartan taatanii sammuun keessan boqonnaa hin argatu jechuudha. Yoo bira teessanii garuu wallahi xiqqoo qabdaniin gargaartanii humna keessaniin gargaartanii jettanii gammachuun keessan guutuu ta'a jedheeti yaadan akka yaada kootiitti jechuudha. Kanaafuu jennaaniin hanga rabbiin isin kaayetti isin jiraachisetti haadhaa fi abbaa keessanii kunuunfadhaa gargaaradhaa isiniin jechuutiin barbaada. Kanaafillee du'aa inaaf godha obboloota kan koo rabbiin akka inni nagaadhaan biyya kootti na galchee maatii kootti nama kee jedhu du'aa keessanii na bira dhaabbadhaa isiniin jedha adaraa keessanii kadhannaan keessan na barbaachisa. Akkas isiniin jedha. Harka kana jechuudha. Argitu jedheetii yaada harka kana. Argitu isheetti mul'ata. Nola. Harka kana jechuudha. Osoon hin biyya jiru na murame. Argitu waggaa 4 jechuudha. Garuu amma wanaatti nan fayyine. Sababiin inni nan fayyineef maaliifi saamunaa arabaatiin yeroo hunda waan hin qodaa miicuu waan hin lafa miicuu fi hin fayyu jechuudha. Harki koo kun yeroo inni qeensa irraa muree jedhu na dhukkubaa jechuudha. Maashiniitu na muree finfinneetti. Garuu waan isin dhibu ergaaniin maal isiniin jedhayu ergani waraqaa hojjechiifadhee paaspoortii hojjechiifadhee ka'eetti na murame jechuudha. Kun yeroon hin biyyaa dhufe ji'a tokko moo waan ji'a tokkoof walakkaadha jechuudha. Garuu amma wanaatti godaannisa ta'ee natti hafee jira jechuudha. Sababiin isaa madaan tokko waggaa 4 namarra ga'aa miti jechuudha. Wanti inni akkas godheef maaliif saamunaa biyya arabaa laalate jechuudha obboloota kan kanaaf wantoota akkasirraa of eegaa isiniin jechuun barbaada. Amma wanta na laalateef yeroon qeensa irraa muru bakka hiitee na dhukkuba jechuudha. Amma qeensa irraa kukkutee jennaaniin amma na hiitee jira jechuudha. Garuu gaafa qeensa irraa muruu dhiisee xiqqoo qeensi guddatee ni jedhu hiikni isaa kun gadi gala jechuudha. Isiniif galee biyya namaa keessattis ta'ee biyya keessatti waan baay'ee isin mudata. Alhamdulillah rabbil alamin maashinii guddaadhaan kan na mure jechuudha. Garuu osoo
fayyaa koo iyyuu liqimsuu danda'a jechuudha maashiniin kun balaa guddaarraallee yoo haadhaaf abbaa keessanitti tola ooltanii jettan balaa gurguddaa akkasiirraallee rabbitti isin hambisa wallaahi maashiniin anna namure jechuudha gateettiitti illee namuruu danda'a ture fayyaa koollee daakuu danda'a ture garuu rabbi na hambisee qeensa xiqqishuu kana narraa mure gaafa mana yaalaa nageessanii jechuudha wallahi namoota maashiniin itti mummuree kaan konkolaataa irra rukutee mana yaalaatti warroota arge jechuudha maaluma gochi fiddani jedheetanii illolee jechuudha wallahi maal gocha na fiddani ani fayyaa qaba jedhe wallahi yeroon inni murame waan baay'ee murame natti fakkaate jechuudha isiniif gale garuu gaafan dhukkubsattoota naa olii dhaqee hargee warroota naa olii muraman dhaqee hargee jedhu wallahi narrifadhe jechuudha maal gocha na fiddani ani fayyaa qaba jedhe jechuudha garuu qeensa kanaa wajjin narraa murame jechuudha isiniif gale qeensa kana ani uumamumaan qubni koo gaggabaabduudha laa hargitu qubni kan koo uumamuma rabbiitiin gaggabaabduudha kanaaf jecha kun immoo qeensaa wajjin xiqqishuun seela jechuudha akkasitti narraa fuudhamte sanaan garuu gaafan dhaqee dhukkubsattoota kannaa olii argu sana baay'ee tokko rifadhe jechuudha amma garuu osoo biyya koo keessa kan jiraadhu ta'eeti jelama sadii yuunitti furatu jechuudha maaliifin saamunaa summii namatti ta'u harki kun hin tuqu wanna ta'e isiniif gale garuu kana saamunaa summii namatti ta'u adda addaatiin kan mana miicinu kan qodaa miicinu waan ta'eefu hin fayyu jechuudha qaamni keessan illee hin fayyu mada fayyaa kan qabu iyyuu immoo sirrii miti jechuudha harki keessan isiniif gale kanaafi alhamdulillah rabbil alamin rabbiin akkuma cabsee tokkolcha jedhanii osoonini tokkoffaa osoonini waraqaan hojjechiifatiin osoo murameera ta'eeti biyya namaa kana dhufuu hin danda'u kunillee jaalala rabbina jaallatu irraati jechuudha darbee immoo wallahi alhamdulillah rabbil alamin maashinii dhumti kun namure fayyaa koo daakuu waan danda'udha jechuudha garuu rabbina hambise maaliifin wallahi yoo namaaf tola ooltanii haadhaaf abbaa keessanittis tola ooltanii nama kamittiyyuu tola ooltanii yoo jettanii tola ooltummaa irratti yoo bobbaatan wallahi rabbiin balaa akkamii keessaa yoo isin baasa jechuudha ani balaa gurguddaa baay'ee keessaa rabbina baaseen beeka maaliifin isinitti mesniin jechuu barbaadeetanii waa'ee akka kootii kana tokkoffaa wanta biyyee ambaa nama gootu isinitti muufanii waggaa 4 guutuu madaan tokko nama fayyu jechuun baay'ee tokko ulfaata jechuudha isiniif gale innaa kana fakkaata isiniin jedha amma inshaallah yoon galu kanaafillee mana yaalaaniin deema maaliifin garuu wanni kun na fayyee jira isiniif gale na fayyee jira ta'uyyuu yeroon qeensa irraa muru waan na'ii ta'uufu beeku jechuudha alarjitiin wayinatti ta'e natti fakkaata sibiilli suni yeroo sana marfeelleen xumurre yaani akka tasaa adeemsa kootii wajjin walirra bu'eetiin bakka addaan kuteetiin biyya kana kan dhufe waan akkasitti isiniin jedha obboloota kan koo sababiin kana isinitti kaaseef maaliifin rabbiin balaa gurguddaa irraallee isin hambisuu danda'a yoo haadhaaf abbaa keessanitti tola ooltanii heebbaa haadhaaf abbaa keessanirraa furadhaa isiniin jechuu barbaadeetanu seenaa kana isinitti harka kiyyallee isinitti argisiise jechuudha waan akkasiiti alhamdulillah rabbil alamin faaruun kan rabbii ta'uu waa maraafu akkas isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii wantootan waggaa tokkoon kana guutuu warra waggaa tokko wal barree waggaa tokko kan geessanii kan immoo kanuma keessatti waggaa tokkoon kana asitti kan wal barreessaa ta'u qilleensuma kanarratti kan isin baree haalii isin goradhee obbolaa isin goradhee haaluma fedheen isin waliin jiraadhaa ture rakkoo fi balloo kun naa waliin qooddattanii na jiraachisaa turtanii baay'ee tokko isin galateeffadhaa baay'ee tokkoon isin kabaja baay'een isin jaalladhaa obboleeyyan kiyya yoo akka tasaanatti aartanii jiraattan dhiifama akka naaf gootan kabajaadhaan isin gaafadhaa bakkuma jirtanitti nagaaf raamanii rabbii isiniif baay'atu isiniin jecha dhiifama naaf godha obboloota kan koo namni ni balleessaa ni dogoggora anillee akkuma kana nan dogoggora ilma namaati waan ta'eef jechuudha kanaafuu dhiifama naaf godha akka tasaa yoon isin mufachiisee jiraadha jechuudha baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja akka immoo rabbiin nagaan nagalchee maatii kootti yeroo gabaabaa keessatti na deebisu rabbiin naaf kadhaa isiniin jedha galatoomaa ulfaadhaa baay'ee tokko isin jaalladhaa turtii gaarii naaf qabaadhaa isiniin jedha oromootiyya maal isiniin jedha wallahi baay'ee isin jaalladha hordoftoota kiyya qaqqaalii fi gaggaarii wallahi hunda keessan isin jaalladha rabbiif jecha garuu haalaan itti sardamee adeemsa sardamaa kana keessatti namni amala garagaraa qaba
warroonni natti siqan garuu amala koo beekuu ni danda'u. Warri alaalatti immoo na ilaaltanii miidiyoo amma kanarratti na ilaaltanii iyyuun kun maal jettanii mataa kan qabattan jiraachuu dandeessu. Al tokko tokko faashinii irraan iyyaa. Kanaafuu kana keessatti yoon si mufachiisee awufinaa jedha isiniin jedha obboloota kan koo kan musliimaa kan kiristaanaa hundumti keessan baay'ee sin jaalladha. Hedduu tokko sin jaalladha baay'ee sin kabaja naaf jiraadha. Galatooma ulfaadha bakka jirtanitti nagaa faamanii rabbii isiniif haa jiraatu. Warroonni akka kan koo biyya namaa keessa jirtanillee rabbiin nagaan isin galchuu keessaa ijoolleen beeruutiin keessa jirtan piliis akkatti keessaa baatanu tooftaa baafadhaa isiniin jedha. Rabbiin keessaa isin baasu anallee isinillee isiniin jedha. Baay'ee tokko ulfaata jechuudha jireenyi biyya namaa. Gaafa akkas jedhu biyyi keenya nagaa qabdi miti. Garuu biyyi keenya yoo nagaa dhabdes duutillee biyya ofiitiin tola obboloota kan koo. Isiniif galee Guasinin jedhan biyya namaatti mataan nama dhukkubuutti biyya ofiitti du'uu wayya. Kanaaf akkas isiniin jedhe malee biyyi keenya nagaa qabdiidhaa fi miti. Kanaaf obboloota kan koo ijoolleen beeruutiin keessa jirtan piliis adaraa keessa warri sagaleen koo akkaataa isaatiin qaqqabu yoo jiraate haaluma fedheenu maallaqatu ba'a malee wanti ba'u hin jiru wanna ta'eef gara biyya keessanii achokkaayidhaan illee akkasiin galtan isiniif taasisuu ni danda'u wanna ta'eef akka galtanutti fala baafadha isiniin jedha obboloota kan koo. Rabbi sina tiksu rabbiin isina heeguu anallee isinillee isiniin jedha. Rabbiin biyya namaa keessa gara biyya keenyaatti nu waadachaasu biyya keenyaaf rabbi nagaa buusu addunyaaf illee rabbi nagaa buusu isiniin jechuu barbaada. Baay'ee isin galateeffadha. Galatooma ulfaadha. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Turtii gaarii naaf qabaadha. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isiniin jedha. Dogoggora jiruuf dhiifama koomentii jalatti hanqina kiyyaa fi dogoggora kan koo naaf kaasneen jedha. Islaamummaa ruuhiitiyaa Oromummaa handi gahiyaa addan baasuu hanga jiruutiyaa. Dhagahii dhagahii dhaga'uun si bareeda atiin kun yoo taate.